Sa'aatii 4 booddeen akkan kana ta'aa jiruun baree. Yooyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii keenya nagayaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jecha akkuma beektan turtiiwwan yeroo dheeraa booddee sagantaa kana tamsaasuu jalqabeetiin jira. Maarree sababa dhukkubsachuu fi rakkoowwan garaagaraatiin isinirraatii badeen amma immoo deebi'eetiin jira. Gidduu kana viidiyoowwan gadhiisaan jiru laayikii fi sheerii argachaa waan hin jirreef maaloo akkuma durii keessan laayikii fi sheer gochuun na jajjabeessaa jecha seenaa guyyaa har'aatiin waa hedduu akka barattan homaa shakkii tokkollee hin qabu kallachumaan gara seenaa kanaatti. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee Jiituu Magariituu Oromiyaa keessattidha. Barnoota koollee kutaa 1 hanga 8tti seeraan baradheera. Sanaan booddee garuu maatiin koo barachuurraa heeruma naaf filatanii. Fedhii kiyyaan otoo hin taane fedhii maatii kiyyaatiinan heerumatti seenee. Namni anaan gaa'ilaatiif barbaade intala keessan ergan fuudhee booddee daa'ima otoo harkaan godhatiin gara biyya hambaatti ergeen isiniifis mataa kiyyaafis akka nuuf dalagduun barbaada. Jireenyi keenyi jalqaba irratti akka nuuf jijjiiramu ni feenaa jechuun maatii kootti waan himeefi. Maatiin kiyyaa waa biraatiif miti kanumaan jaarsa kiyya amananii dirqiidhaan na heerumsiisanii. Ani kaayyoon koo yeroo sanatti heeruma otoo hin taane baradheen yoo xiqqaate ganda baadiyyaa maatiin kiyya jiraatanii keessaa ba'een magaala galeen hojjedhee of jiraachisuun fedhii koo ture. Haa ta'uutii garuu fedhii maatii ofiin alatti deemuun rakkoodha mitire. Hanga cidha bareedaa yookiin immoo aruuzni mana keenya keessatti anaaf gaggeeffamutti ani gammachuu takkaallee of biraatiin qabu. Hiriyoonni koo muraasni akkanuma barnoota addaan kutanii gaa'ilatti seenaniiru. Eessas dhaqxe eessa dubartiin kanuma dhiiraatii yaada fageeffattus dhiira jalaan baatuu erga dhiira jala galuun keenoollee immoo kan maatiin kee siif kennanii wayyaa booddee rakkoon yoo uumame akkatti jalaa baatu dhabdaa jechuun na gorsanii haa ta'uumaaf jecha gaa'ilatiin seenee. Dhugaa dubbachuudhaaf dargaggeessi anaan gaa'ilaaf barbaade nama gaarii kabajamaadha. Haaluma naannoo keenyaatu dhiirri maallaqa akka harka isaatti hin qabanneef dhiibbaa waan irratti godhuuf malee nama fiffiiggatee bulu darbee immoo maatii isaallee haala gaariidhaan nama jiraachisudha. Maarree nama kanatti akkuma heerumeen waadaa maatii kiyyaaf gale raggaasisuuf gara magaalaa Finfinneetti na fudhatee baatii tokkollee otoo waliin hin jiraatiin piroosesii jalqabeen viizaan kiyya baatii tokkoof torbee lamatti naaf deebi'ee anaa fi abbaan manaan koo cidha waliin dhaabbannee baatii lamaaf torbee tokko qofa waliin jiraannee gara Finfinneetti akkani malee gara biyya hambaa akkan dhaquuf nan dirqame. Egaan maatii koof dhalaarraan godhadhu jedhee waadaa galee fiira mitire. Akka amantaa keenyaatti heeyyamamaa ta'uu baatus qoricha ulfa dhorku icciitiidhaan guyyaa guyyaatiin fayyadamaan ture. Kan abbaan manaan kiyya naaf fide jechuudha. Haa ta'uutii garuu gandi ka'umsi kiyyaa ganda baadiyyaa waan na ta'eef konkolaataallee yaabbadheen daandii dheeraa kanan deeme guyyaa paaspoortii baasuuf magaalaa Direedawaan deemee fi guyyaa immoo meedikaalaa fi wantoota foormiiwwan garaagaraa guutuudhaaf magaalaa Finfinneen deeme. Kanaan alatti muuxannoo imalaa hin qabu. Baasii guddaadhaan Finfinnee dhaqaa fi gala konkolaataa qixqixii jedhamu sanaan immoo ganda baadiyyaa keenyarraatii haga magaalaa Direedawaatti si'a 2 qofaan yaabbadhe. Kanaan ala baajaajii yookiin motoratu ganda keenya seena. Konkolaataan kan jimaa yoo ta'e malee hagas maratti nu bira hin jiru. Kana jechuun koo muuxannoo konkolaataa yaabbachuu hin qabu jechuumaafi. Konkolaataa yeroon yaabbadhu yeroon Finfinnees ta'e Direedawaa deeme baay'ee na dhukkuba ture. Lubbuu koollee otoo qoricha liqimseen of balleessee natti tola. Sanarra immoo waa'ee konkolaataan galagaluu yeroo hedduu waan dhageenyuuf konkolaataan ani yaabbadhe amma hin galagala kan natti fakkaatu ture. Kara biraa immoo
ganduma keenyarraatii konkolaataa argatanii gara magaala aanaa naannoo keenyaa seenuun iyyuu wanta gara biraadha. Qorumsa kana keessatti viizaan kiyyanaaf dhufuu bilbilamee natti himamee guyyaa 2 gidduutti magaalaa Finfinneetti akka argamnu faddaalaan nutti himee abbaa manaa koo waliin magaalaa dhaloota keenyarraatii hanga magaalaa aanaa naannoo keenya jirtutti motoraan yookiin immoo dogdoggeedhaan yaabbannee dhufne magaala aanaa keenyarraatii hanga magaala dhiyoo konkolaataan magaalaa Finfinneerree kallacha argamutti imaluuf immoo konkolaataa FSR jedhamu jimaa guutuu qofa fedhateeru magaala aanaa keenyarraatii kallacha Finfinne deemu halkan oofaa kan buluu fi barii Finfinne kan ga'u arganne. Magaala biraatti darbuurraa kanumaan Finfinne deemuu isinii huwayyanuun jedhanii warri faddaalaa naannoo sanaas anaa fi abbaan manaan koo gabbinaa yookiin immoo bakka konkolaachisaan taa'ee konkolaachisu arganne imala keenya jalqabne. Haa ta'uutii garuu naannoo daqiiqaawwan 30 akkuma imalleen konkolaachisaan sun abbaan konkolaataa nama natti ergeeraa amma natti dubbatee magaala sanatti isin buuseen bultanii bareedhaan Finfinneetti imaltu bakka gabbinaa kana nama taa'utu jira yeroo jechuun abbaa warraa kootti dubbatu abbaan manaan koo ani rakkoon qabu gargaaraa konkolaachisaa waliin irra keessa taa'een imaluu nan danda'a isheef qofa as gabbinaa isin bira haa teessu jedhee kadhataanii abbaan konkolaachisaas tole haa ta'u jedhee namichi sunis daqiiqaa muraasa booddee dhufe akka tasaa ta'ee namichi dhufellee konkolaachisaama konkolaataa akka kanaa ture konkolaataan isaa suphamuudhaaf magaalaa Finfinnee dhaqee deemee fiduudhaaf isaan waliin kan koredha. Imala keenya bifa kanaan eegallee daandiin magaala aanaa keenyaatii haga Finfinneetti jiru fageenya isaarra kan darbe marfatti kan itti baay'atudha. Battaluma gurbaan lammataa kun dhufee yaabbate anaan garaa koo na dhukkubuu jalqabe. Na dhukkubuun siniin jedhu isa salphaa miti asiif asiin na balaqqamuu jalqabe hanga konkolaataa sanarraatii bu'uuf hin fedhutti jechuudha. Yeroo kanatti konkolaachisaan jaarsa kiyya waamee maal isiniif wayyaa dhukkubsachaa jirti tarii immoo yoo wayyaa'eefiif bakka ciisichaa kanatti haadha manaa kee qabii jechuun konkolaataa FSR yaabbattanii kan beektu yoo ta'e gabbinaa duubaan bakka ciisichaa konkolaachisaa ni qabdi. Isa keessa akka abbaan manaan koo na qabatee ciisuuf konkolaachisaan eeyyame. Haa ta'uutii garuu abbaan manaan kiyya kophee isaa baafatee akkuma bakka ciisichaa sanaa seenuun kopheensaa foolii nama baadiyyaa qaba ture. Konkolaachisaan daqiiqaa muraasa erga konkolaachisee booda ani irra keessan baha malee danda'ee hin oofu afaan koorra darbee na balaqqamuu barbaadaa jira waliin dhumuu keenyarra kottu ati konkolaachise jechuun hiriyaasaa daandii irratti dhufee konkolaataa kore konkolaachise jedhaanii tole jedheennis daqiiqaawwan muraasa erga konkolaachisee booda konkolaataa dhaabee aboo gurbaa nana nurraa bu'i maal ofii miila keen dhiqattumoo ati nama gaa'ela qabu miti amantaan kee akka nama miti akkamitti miilli kee hagas maratti foolii godhata bu'i nurraa yoo feete jaartii kee qabadhu magaala kana mana ciisichaa barbaaddadhuutii buli yoo fe'uu baatte immoo irra keessa deemii bakka duraa keetti deebi'i jaartiin kee kanaan booddee yoo dhukkube daandii irratti siif ganna jechuun isatti dubbatee abbaan manaan koo nahee irra keessa deemee koree konkolaachisaan tokko bakka isaatti deebi'ee konkolaachisuu jalqabe. Haga yeroo kanaattani of nan beeka wanta dubbatamus nan dhagaha utuma na dhukkubuuyyuu of nan danda'an ture. Kanaan booddee garuu qormaanni abbaa manaa kooti qofa miti anattillee kan cime natti fakkaata. Dhugaa dubbachuuf kopheen yookiin immoo miilli abbaa manaa koo foolii godhatee miti. Fooliin takkaallee anatti hin dhagahamne. Salaata yeroo taasisu kamittiyyuu amantaan keenya waan ajajuuf kopheesaas kaalsiisaas qaama isaallee sirriitti nama dhiqatudha. Daandii marra waan taaneef jireenya daandii anis sirriitti waan hin beekneef akka nan gochaa jiru. Deemee abbaan manaan koo irra keessa koree anaan akkuma silaa na dhukkubuu jalqabe. Dhumarratti akka malee na balaqqame hiriyaansaa inni daandii irratti koree konkolaataallee hamma
hamma muraasaatti oofe dhufee bakkuma ciisichaa kanatti na qabee harka isaarran ciise. Hirribnis akka malee na qabate. Haa ta'uutii garuu hirriba duwwaatoo hin taane du'atu na qabate jechuu nan danda'a. Mataa dhukkubbii bowwuu akka malee garaa dhukkubbii akka malee sana keessaa amma hirribni otoo siin qabee galateeffattanii raftu malee dhuguma rakkoon gara biraa narra ni gahaa jettanii yaaddu. Ani hirribatu na qabe. Hirriba bakka na qabatetti immoo konkolaachisaan na qabeeru akka barbaade natti haasa'uu jalqabeera. Abbaan manaan koo konkolaataarra irra keessa jira. Ani immoo hirriba akkamii keessan jira. Hirribni na qabatee daqiiqaawwan muraasa booddee abbaa manaa kootu wanta ana waliin ciisaa jiru natti fakkaachaa jira malee nama biraatu na waliin ciisaa jira natti hin fakkaanne. Bakki kun dukkanallee waan na ta'eef mana koo keessa kan jiru natti fakkaachaa ture. Inumaa hirriba keessa akka isaaf mijatutti abbaa manaa koo natti fakkaatee haala ittiin hin ciisu na dhiisi jechaa haala mijeessaafiin ture. Kanani dammaqee fi akkan magaalaa Finfinnee deemaa jiru naaf gale of wallaaleen tilmaamaan sa'aatii 4 booddeedha. Haalota walitti fiduun natti ulfaate. Sanyiin kormaa dheeraa akka malee narratti dhangala'eera. Ammas yeroo nuuf ilaalu konkolaataa keessan jira. Maaltu akka ta'aa jiru hinumaa naaf hin galle. Qaama kiyya yeroon tuqu reefuma akka nama wal qunnamtii saalaa raawwateeti. Hirriba kiyya keessaa dammaqee wanta ta'e sirriitti beekuuf naannoo daqiiqaa 30 natti fudhate. Maaloo yaa dhiiroo fedhii koo malee akkana na goote moo rabbiin illee sodaattu yeroon jedhuun afaan kee qabi. Amma daandii akkanaarra jirra. Siis abbaa manaa kees gadi baasnee si darbanna. Bakka karoorfatterraas otoon gahiin hafta. Ani sin beeku ati intala warra abbaa abaluu miti. Warri kee abaluuf kennaa jennaan siitiin hin dinne gurbaan kun maal qabaatii itti si kennani. Kunoo firri kiyya si dhabus ani garuu si argadheera jechuuni inni konkolaataa maddii taa'u natti dubbate. Jaarsi kiyya yoo dhagahe rakkoo gara biraatu dhalata. Wanti hin gochuu danda'u callisuu qofadha. Boo'aa imimmaan dubartii dhangalaasaa bakkuma ciisichaa sana keessan ture. Ammas nan dhiisne akkuman dammaqeen daqiiqaawwan muraasa booda garaan koo na dhukkube. Si'a kana garuu dhiiga na haa dhukkubu malee rafuun filanne. Hanga Finfinne deemnutti garaa duwwaa otoon balaqqamu peestaala meeqaa otoon jijjiiru Finfinneen gahe. Finfinne bareedhaan ganamaan geenyee turre. Haa ta'uutii garuu otoo nutti afeera ta'ee baay'ee natti tola ture. Jaarsa koon alatti fedhii koo malee dhiira gara biraa waliin hin ciise. Carraa kooti jedheen yoon dubbadhe yoon iyyee waa hedduutu na hanqata jedheen Finfinne ga'e. Qorichallee kan hin jedhee fudhadhu waan hin qabneef kan mana jiru qabadhees waan hin dhufneef sanarratti marsaa laguu korraan yeroo rakkaa'u tasumayyuu ulfi uumamuu akka hin dandeenye waan hin hubadheef haa ta'u jedheen abbaa manaa koo garaa koo keessatti boo'aa nagaatti dhaameen gara biyya hambaatti imala koon taasise. Yaa Rabbii ati kana balleessiteettanaan jettee ulfa garaa kootti hin uumiin jedheen kadhachaa hojjechuun jalqabe. Haa ta'uutii garuu baatiima jalqabaarratti guyyaa marsaan laguun koo dhufu yeroon eegu naaf dhufuu dide. Gonkumaa kuni ta'uu hin qabu jedheen ofirratti murteesse. Baatii lammaffaas eegnaan dhufuu dide. Lakki kuni rakkoo gara biraatii malee akkam halkan tokkotti ulfina irratti uumamuu danda'a jedheen ofin morme. Baatii sadaffaa yeroo guutuu gara biyyaatti harmee kootti bilbileen harmee ani raajii ta'uun oolu. Wanta akkanaa erga narraa hafee bubbuleeraa jedhee isheetti hin dubbadhe. Yeroo kana isheen maali jaarsi kee akka kanan goone walii galleen turre waadaa keenya akkamitti diiga. Yeroo isheen naan jettu lakki yaa harmee rakkoon jaarsa kiyya bira miti ana bira dha jedheen deebiseefi mee haadha warraa si hojjechiistutti himiiti kottu kaa silaawoo biyya ormaatti da'uu hin dandeessu. Yeroo isheen naan jettu haati koo akka garaa natti hin jabaanne naaf galee hanga ulfi koo narratti beekamutti hojjechuutti hin fufe. Gara biraa immoo shakkii kan natti uume ulfi kun tarii kan nama dirqiidhaan na gudeedee miti jedheen ofirratti shakke. Sababiinsaa immoo guyyoota sana ulfaa'uu hin danda'uun ture. Tarii taanaan kan abbaa manaa kooti. Maadaamii kiyyatti ani ulfa dhayoon jedhe lubbuu kooyyuu balleessuu dandeessi. Sababiinsaa immoo ragaan meedikaalaa erga ishee bira gahee booddeedha anaan fudhatteetti waan na ta'eef sababa kanaa gonkumaa fudhachuu hin danda'an. Haa ta'uutii garuu baatii ja'a akkuman guuteen hojjechuus nan dadhabe na dhukkubaa jira mana dallaalaatti na deebisin jedheen. Lola akkamii booddee dallaalaa
caalaan naaf dhufe dhugaasaa yeroon itti himu na arrabsanii na abaaranii paaspoortii qabadheen gara biyyaatti deeme. Kana guutuu akkan ulfate abbaan manaa kootti hime. Akkuman dhufeen gara biyyaatti imala eegaleen garuu wanti dhalatu haa dhalatu jedheen ittan hime. Yeroo kanatti inni kaan amata 4 amata 5 dalageeti arabarraa ulfaa miilli kan kee maal ta'eeti guyyaama deemtee ulfooftaa kan koof kan kee achumatti jedhee konkolaataama keessatti natti dubbate. Isattis murteessuu waan hin dandeenyeef nan fudhadhe. Sababiinsaa jalqabumarraan otoo gara jabaadheen itti miira ta'e tarii akka haadha koo garaa naaf laafuu ni danda'a ture. Hin dubbatanne hanga isatti hin dubbatanne immoo maaliif naaf fudhachuu dide jedheen sanuu tarii dhalasaa kan hin taane dirqisiisuu hin danda'u. Baadiyyaa keenyatti nama tokko gara biyya hambaa geessuun baasii guddaa nama gaafata. Humna namaa kan qorudha. Waan hundumaa caalaa abbaa manaa koo kan aarse kanadha. Sanarratti immoo ishuman biyya hambaa taa'een baatii muraasa dalageen maallaqa harka koo irratti galteen illee maatii koof waa tokko lama jechaan ture. Inni hafe gatii tiraanspoortii koo ture. Qorumsa addaa harka qullaan deebi'e jechuun hin danda'a. Gara maatii koo gara haadhaaf abbaa kootti hin deebi'e. Abbaan manaan koo ijaan iyyuu na arguun barbaanne. Sababiinsaa immoo arabarraa ulfaa'een kan hin dhufetti fakkaate. Eeyyeen sirriidha nama jechisiisa. Guyyoota 2 booddee balali'insi kan naa taasifamu kanarratti yoo ulfi mudate sirriidha nama jechisiisa. Isa waliin immoo mala aadaanis mala ammayyaanis wal eeggachaa turre. Haa ta'uutii garuu ulfi kun uumamee mana haadha kootti guyyaansaa sharafa kan hin qabneen mucaa dubaraa tokko hin dahe. Akkuma hin daheen kan konkolaachisichaati yaada jedhuun shakkeen bilbila isaa obbolaan koo akkanaaf barbaadanii taasiseen irratti bilbilee gurra buuse. Yeroo kanatti inni yoo na laaltu hoolaa moo jabbisitiin fakkaadhaa kan funcaan tokkoon otoo jaarsisi bira jiru siifan ulfaa'inaan jettu jedhee naaf deebise. Abbaan warraa koo araba ta'uu dhiisuu ishee tarii kan kooti kan jedhu shakkiin isatti muudamee na qorachiisuu jalqabe. Haa ta'uutii garuu bilbila konkolaachisaa kanaa akkan barbaadaa ture. Fagoorraa miti obbolootuma koorraa dhaqe. Yeroo kanatti miila isaa gara kootti isa kaase duubatti deebise. Hireen koo mucaa kana guddisuu ta'e. Hiyyummaan naannoo keenyaaf haaraa miti. Daa'ima kana haadha kootti kenneen magaalaa Dirree Dawaa deemeen mana namaa galeen hojjechuu jalqabe. Magaalaan Dirree Dawaa ganda dhaloota koorraatii kiiloomeetira 220 fagaata. Ganda dhaloota kootii hanga aanaa numaddee jirtutti daandiitu hin jiru. Daandiin jiru mijataa miti. Keessumaa ganna imaluun baay'ee ulfaata. Baadiyyaa gadi fagoodha. Mana barnootaa qofatu nuuf ijaarame malee ifaan bilbilli naannoo keenya hin jiru. Bilbilli namoota muraasaa neetwoorkii ni dalaga. Bilbilli hedduun garuu hin dalagu. Bakka ol ka'aa irratti haala bareedaan dalaga. Manni keenya bakka ol ka'aa ture namnuu dhufee mana keenyatti bilbilata. Kanaan Dirree Dawaa galeen mana namaa hojjechuu qabe. Daa'imni koo waggaa 1, waggaa 2, waggaa 3 xumurte. Waggaa 3ffaa irratti dhalli egaa abbaatti yookiin haadhatti baati mitiire walakkaan anatti walakkaan immoo konkolaachisaa kanatti dhalli koo baate. Anis mucaan kun kan eenyu akka taate garaa koo muradhe. Amma dubbiin naaf ifeera. Jaarsa kiyyattis murteessuu hin danda'u. Baga fuula isaanarraa galagalfate. Dhala namaa guddisuudhaaf dirqiin qaba. Maallaqa isaa immoo hojjedheen nan deebisaaf jedheen maallaqa walitti qabadheen gara biyya hambaatti imala koo taasise. Akkuma hojjedheenis abbaa warraa kootti bilbileen wanta waggoota 4 dura na mudate tokko lamaan itti hime. Innis baay'ee naaf gadde. Hundumarra dhiirri maallaqa jaallata mitiire maallaqa isaa dachaa godheen deebisee fi garaa natti laafe. Jaartii yookiin immoo haadha manaa gara biraa godhatee ture. Haa ta'uutii garuu walii galaa hin jiran. Ilmaan 2 immoo irraa godhateera. Sanuu lakkuu otoon biyya hambaa jiru akkana naan jedhe. Yooni ani fayyaa ta'een gara biyyaatti deebite yoo feete haadha manaa koo siin godha. Ilmaan koo lamaan keessaa tokko fudheen nan guddisa. Atis daa'ima kee fudhattee mana tokko keessa waliin jiraanna. Yoon fayyaa ta'uu baadhe immoo hiree gaariin siif hawwa jechuun nattaasa'e. Maali rakkootu jiraayee jedheen jabeesseen jaarsa koo duraa kana yeroon gaafadhu. Ani sammuu kootii wantan fayyaa qabu natti hin fakkaatu. Umriin koollee waan dheerattu natti hin fakkaattu. Akkanuma garaa kootu natti dubbata. Asiin haati manaan kiyya nagaa na dhorkaa jirti. Achiin immoo maatiin koo jaartii warra tolchituu warri ishee mortuu kan ta'an fuutenaan jechuun balbala koorreen dhaabbatanii garlachuut garattiin galagalu dhabeen nagaa dhabeera jechuun nattaasa'e. Anis rabbi ija nagaan walitti nu haa fiduun jedheen hojii koo jabaadhee itti fufeen hojjedhe. Guyyaa tokko abbaamti manaan koo kun haadha manaasaa waliin walitti bu'ee ni rukutaan. Haati manaan obbolaa ishee
fi abbaa isheetti waamsiste du'arraa akkuma dubbateeyyuu rabbitu isa oolche. Hospitaala galee jennaan maallaqa ergeen anatu yaalchisiise. Baatii 2 sireerra ciise. Baay'ees dhukkubsate. Maatii haadha manaasaa simatee haadha manaasaa dabalatee hidhaan itti murtaa'e. Yaalii ajjeechaadhaan jechuudha. Irra guddeessaan abbaa isheetti murtaa'e innis waggaa 3dha. Warreen kaan akkuma humna isaanii akkuma miidhanii akkuma irratti murtaa'e isaanitti adabame. Egaan durallee ofiif sodaataa ture mitire bakka dhukkubsaturraatiillee ka'ee akka durii nama jabaa dhaabbatee deemu ta'uu dadhabe. Maatiin isaallee jibbaniiru mitire gaafa isa dhukkube manatutti cufamee oola. Sammuun isaas akka irraa kaatu wayii ta'e. Nama jabaa hojjetee eessa gaha jedhamu takaalamee taa'uu jalqabe. Haadha manaasaas ijoollee isaas erga sanaan walitti bu'anii ittiin deebine. Ija isaanis deemeen ilaalle. Hojiis danda'een hojjetu namni isa hojjechiisus hin jiru. Maallaqa xiqqoo isa barbaachisu obboleessa isaa tokkotu isaaf kennaaf. Maallaqni heddumminaan yootti kennames qilleensa irratti ishee balleessa. Jaarsi kiyyaa kana ta'e. Ani waggaa 7 biyya hambaa keessa yeroon hojjedhutti baatiidhaanis baatii 2nis baatii 3nis bilbileen nan argadhaan. Akkanani achi taa'eellee inni dhiifama naaf godhee anis dhiifama godhee fi ittiin deebineef maatiin kiyya gidduu seenani. Inni amma nama nagaa miti. Waan dubbatuuf waan hojjetu hin beeku. Ati immoo har'a bakka gaarii jirta. Dadhabdeeti bakka kanaan geesse naan jedhani. Naan jedhu akkan waliin dubbadhullee hin fedhan. Biyya hambaa waggaa 6 hojjedhe. Waggaa 6 argan hojjedhee booddee wanta na barbaachisu mataa kiyyaafis maatii kiyyaafis ergan godhee booda darbee immoo magaalan jaalladhu gara biyya hambaa kan akkan dhufuuf sababii riqichaa kan naa taate Direedawaa fagaadhee lafa bitadheen mana jaarradhe. Daa'ima koos ofittiin fudhadhe. Kana qofaa miti. Yoo nama ta'e jedheen yoo naaf fayye jedheen otuu maatiin koo na lolanii waggaa 10 booddee jaarsa koo ofitti naraarfadhe. Isuma dhukkubsatee manni itti cufamee oolu kana mana yaalaa geesseen yaalsifadhe. Baatii 4 isa wallaane. Baatii 4 booddee nama ta'e hojii barbaaddachuu eegale. Hojii humnaa deemiillee hojjechuu jalqabe. Kan nama na godheesi atanaaf jaartii kiyya miti haadha kiyya. Sirratti yoon illee nama laale rabbi ija kiyya haa jaamsu. Yoon nama tuqe rabbi harka kiyya haa kutu. Yoon immoo gara namaa deeme rabbi miila kiyya haa bakka duraatti na haa deebisu jedhee kakatee na waliin jiraachuu jalqabe. Haala isaa laaleen waggaa 1 erga waliin ture booda konkolaataa Foorsii jedhamu biteefiin waraqaa konkolaachisummaa baasiseefiin har'a inni isa dalagee anis hojii mataa koo hojjedheen daa'ima tokko garaatti qabadheefiin jira. Kanuma isaa jecha konkolaataa qabaachuun egaa nama ganda biyya kootiif waan addaadha. Anaan miti warri isaa kaleessa isa jibban manatti cufanii oolchan har'a nama jedhanii gaafa magaala kana dhufan mana kiyya dhufanii bulu. Hojii rabbii keessaa garuu wanti haga har'aatti na ajaa'ibu waa tokkodha. Innis abbaan manaan koo waggaa amma kana dhukkubsate harka koorra galee baatii muraasatti akkamitti fayye kan jedhu. Deebii isaa immoo imaamaa sheekaa masjida keenyaa tokkotu naaf deebise. Ati garaan kee qulqulluudha. Duras ati fedhii keetiin daa'ima kana hin deenye. Lubbuun baasu waan jetteef rabbi si eege. Darbitee immoo abbaa manaa keetiin alatti erga akkana taateellee dhiira biraa bira waan hin geenyeef qulqullummaa keetu kanaan si ga'e. Waan ati qulqulluu taateef rabbi guyyaa eegee jaarsa kee immoo kanuma keessiif godhee walitti sin araarsee jireenya keessanitti sin deebise. Ati waan qulqulluu taateef naan jedhani. Akkan ani qulqulluu ta'ellee isaanitti himne. Haa ta'uutii garuu magaalaa Direedawaa keessas jiraadhee biyya hambaas jiraadhee ergan dirqiidhaan gudeedamee booddeellee dhiiran beeku tokkollee hin qabu. Sababiinsaa hirribni hamaan dhukkubaan wal qabate halkan tokkotti na mudate hangam jireenya koo akka inni na miidhe namni naaf ibsuu hin danda'u. Anumatu beeka. Gaa'ela koo diige kaayyoo koo karaatti na jalaa hambise. Mana namaa keessa ija babaaseen akkan jiraadhu na taasise. Kana toon beekuun miila kiyya gaa'elaan alatti dhiiraaf banaaree kanatu na qabe. Rabbis immoo nama hangatu mitire nan ganne. Anaan miti warra koo hin ganne. Warra koo qofa miti abbaa manaa koo isa gatamillee sababa kootti hin ganne. Alhamdulillah wanta biraa wanta jedhu hin qabu. Ana obboleettii keessan magaalaa Direedawaa keessaatti ulfaadhaa nagayaatti galatoomaa.
Egaan kabajamtoota hordoftoota qophii keenya seenaa guyyaa har'aati illee waa hedduu akka beektan hubattan irraa barattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Haga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa jirtu taanaan qophii kana baay'ee jaallattaniittu. Maarree laayikiin goone yoo ta'e taajjabbii keessa nun galchure laayik gochuun yaada isinitti dhaga'ame illee komentii jalatti barreessuun jajjabina keessan naaf mul'isa. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani Gammachiis Tashoomeeti. Seenaa barsiisoo fi bashannansiisoo gara biraatiin haga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii isiniif hawwa. Oolmaa gaarii.